Seenaa milkaa'ina atileetiksii Itoophiyaa keessatti atileet Abbabaa Biqilaa miila qullaa fiigee Roomitti injifachuun addunyaa erga ajaa'ibsiisee jalqabe. Gadaamessi Oromiyaa hanga har'aatti atileetota injifannoon faayaman kumaatamaan horatteetti horachaas jirti. Gootonni seena qabeessa ta'an kun gaheen seenaa ispoortii biyyaa hanga addunyaatti qabanu daran olaanaa ta'us bifa qindaa'een dhaloota egereef dabarsuuf kitaabonni barraa'an garuu hin argamanu. Qaawwaa kana duuchuuf haala fakkaatuun jalqabbii fakkeenyummaa qabu atileet Fariididhaatiin kitaabni seenaa atileetota Oromoo bara 1948 jalqabee hanga bara 2014tti jiru mata duree miila qullaa jedhuun barraa'e. Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Sirna eebbichaa irratti atileetonni hangafaa fi dargaggoon kan argaman yoo ta'u, Shaambal Baashaa Waamii Birraatu, Koomaandar Atileet Maarqos Gannatii, Atileet Imaanaa Margaa, Shaampiyoonii maaraatoonii addunyaa Yuujin Taamiraat Tolaa fi Koomaandar Atileet Geexee Waamii dabalatee atileetonni leenjistoonniif keessummoonni affeeraman biroo argamaniiru. Bu'aa bahii hedduu keessa darbe kitaabicha maxxansiisuu kan dubbate barreessaan kitaabichaa atileet Fariididha. Kitaaba kana barreessuuf sababa ka'umsa ta'eef hima. Yeroon barataa ta'etti ispoortii waan hin jaaladhuuf waa'ee kitaaba ispoortii keessattuu immoo seenaa atileetota baay'een barbaadaa ture. Yaa ta'u malee argachuu hin dandeenye. Ergan immoo guddadhees wanta kana argachuu hin dandeenye suruma jechuudha. Kanaaf maaliif ani hin barreessine kanan jedhuun gara isaa seenee yeroo jalqabaaf akka biyya Itoophiyaatti kitaaba seenaa atileetotaa barreeffame milkeessuu kootiif gammachuu guddaan qaba jechuudha. Seenaa gootota atileetiksii biyyattii ta'an kana haala qindaa'een dhalootaaf dabarsuuf jalqabbiin atileetii kanaan eegalame kan jajjabeeffamuu qabu ta'uu Koomaandar Atileet Geexee Waamii fi Maarqos Gannatii eeran. Warri mataa jiru atileetuma ta'een atileeta Oromiyaatti mucaa kana nuuf jedhee seenaa kennaaf rakkateen asii achi deemee qabaateetiin miti mucaan kun seenuma kana baasaa seenaa Oromiyaa atileetota Oromiyaa baasaa jedhee rakkatee asii achi fiigee asiin nugee kana isa cinaa dhaabannee nuti isa guddisuu nurra jiraachisaa ture. Akkuma kaleessaas har'as akkasuma ijoolleen Oromoo keessattuu atileetiksiidhaan hojii guddaadha kan isaan hojjechaa jiran. Garuu seenaan isaanii bifa kanaan qindaa'ee barreeffamee waan taa'e tokkoyyuu hin qabu. Namoota warra kana godhan kana bira dhaabbatanii jajjabeessuun akka wanti kun aadeffatamu yookaan immoo aadaa ta'e akka warra kaaniif warra amma jiranii fi seenaan hojjetan kun maqaa guddaa ta'e akka inni taa'u warra boodaan dhufaniif immoo akka kaka'umsa ta'u gochuu keessatti qooda guddaa qabaachuudha. Shaampiyooniin maaraatoonii addunyaa Taamiraat Tolaa gama isaatiin kitaabichi hojii kuusaa seenaati jedhe. Isa afaan hin dubbannu caala qaaman si dubbisee yoo barreeffamee taa'e akka afoolasitti isa ta'u kitaabatti mana galmee tokko keessa hoo argatte yeroo mara dhaloonni illee itti barata. Keessa ofii keetti yommuu barreeffatte waan keessa dabarte sana yoo ibsite uummata ibsite kanuma caala jajjabinni dhufaa deemaa jechuudha. Karaa fuulduraatiif seenaan hin badu seenaan karaa qulqullina ta'een uummata qaqqabaa. Kitaabichi seenaa atileetota 50 olii kan hammatee fi fuula 350 oliin kan qindaa'edha. Dorgommii Paaraalimpikii Riyootiin meedaaliyaa meetii kan injifate atileet Taamiruu Kaffaaloo. Jalqabbiin seenaa ragaadhaan kaa'u akkasii kun seenaa gurguddaa hojjetamaniif iddoon kennamuu akka qabu kan akeekudha yoo jedhu kun hojii dhaloota qaruuti kan jedhe immoo Imaanaa Margaati. Atileetonni naannoo Oromiyaatti burqanii jalqabaa qabanii biyya kana alaabaa biyya kanaa addunyaa irratti kan mirmirsan isaan garuu seenaan isaan hin jiru. Oromiyaan galaanaatiin hidhataa ta'uu ishii caala kan haamilee dhihoonee gara hundumaatti baay'ee nuuf fidu ta'uu isaan. Hojiiwwan seena qabeessa raawwatamanitti abbaa horuun barbaachisaa akka ta'e kan eere immoo pireezidaantii waldaa atileetota Itoophiyaa Koomaandar Atileet Maarqos Gannatiiti. Warri adii waan baay'ee barreessanii of harkaa qabu seenaa ijoollee keenya. Nuni garuu abbaa ijoollee keenyaa yookaan immoo biyyattiin kun ijoollee kanaaf abbaa taateetu jirtu beekaa dhabdeetu hin ta'in xiyyeeffannoo itti laachuu dhabisaan seenaa kana bifa qindaa'een kaa'uu dhiisuun kun baay'ee nuniyyuu nu dhibeera. Atileet Fariididha kanatti xiyyeeffannoo godhee hoggaanni kana barreessu baay'een keessa kootii gammade. Kitaabicha qopheessuuf afgaaffii atileetota waliin kallattiin taasifameen ragaa sassaabuun cinaatti ragaawwan barreeffamaa fi viidiyoo danuu fayyadamuusaa barreessaan kitaaba seenaa atileetota Oromoo kana OBN itti himeera. Kitaaba kana barreessee xumuruudhaaf waggaa 3 ollatti fudhatee maddi odeeffannoo kooti irra caalaan gaaffii afaaniffaa atileetota keenyaaf